بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هردفتوتا في خبجمتوتا خي ججالتمو أنم بيجي خيسا بيجالاتي سجنتالي كان على خيا داودن دفنير بو دفنير أرانتنا سجنتا بريدو سجنتا جايبا سجنتا غافيف ديبي سجنتا برسيستو في أنچستو تاتي كبرني دفنير جرا إن شاء الله أراس نما جايبا نما قدا تكون كبرني دفه خنا في hanga duma sagantaa teenyaatiin wajjin turuudhaan sagantaa teenya tanarraa akka buhaartan akka waan ajaa'ibaa irraa barattan akka onnattan abdii qabna kanaafuu nu waliin turaan afirraa keenya kanaaf namoonni jalqabaaf chaanala kanaaf haaroo taatan sagantaaleen babbareedduun akkana chaanala kanarraa hordofuu yoo barbaadan subscribe godhuudhaan chaanala kana akkasumas viidiyoolee teenya sagantaa teenya like godhuudhaan akkasumas mallee share gootanii namoota hedduu biraan gahuudhaan akka gartee sagantaa teenya tana ittiin bohaartan isiniin jenna kanaafuu sagantaan guyyaa har'aan tana sagantaa gaafii deebii bifa bareedaadhaan qabannee dhufne kanaafuu nama tokko jira namni kun isin jalqaba irratti anaatu maqaa isin gaafata abbo magaan kan keenyudha Abdurrahman Jailan Nanjan. Abdurrahman Jailan masyaallah Abdurrahman Jailan ati warreessati An warra Harargee lixaa aanaa Dubbaa Qorichaa magaalaa Qummoonaa keessa Nanjan. masyaallah godina Harargee lixaa aanaa Gubbaa Qorichaa magaalaa Qummoonati kanaaf gaarraan tana isaa wajjin jirra ati ni qaraata Hin qaraaye. quraana moo kitaaba qaroo jirta Quraana gizee hedduu gaffiteetiin kitaaba qaroo jira. quraana yeroo hedduu gaffitte maashaallah quraana yeroo hedduu gaffiteetiin amma kitaaban qaroo jira kanaafuu gaafilee nuti isaa dhiyeessine gaafilee ciccimtuu gaafilee namni gurguddaa yoo gaafatame deebisuu hin dandeenyedha gaafii sana siin rabbi si haa gargaaru gaafii tana gaafii tana akkasitti inshaallah gaafii sanatti dabarra gaafii si dhiyeessine tana deebisaa isiidhaa naa deebisuudhaaf qophiidha akka ajaa'ibatti okay kanaafuu gaafii gaafannaa gaafiin tunisin waa'ee amantaa irra tokkoffaa gaafiin akkana jetti amantaan islaamaatu waa meeqa irratti gajjaaramte jetti Waashan. waashan irra gajjaaramte waashan jechuun amantaan islaamaa waashan irra gajjaaramte jee maashaallah waashanan san maaliif maali Shahaadatu ragaa bahuudhaa haqaan gabbaramaan Allahaa malee hin jiru ragaa bahuudhaa. okay Ammas waan ishiin irratti gajjaaramte salaatuudhaa zakaa kannachuudhaa. san dura gaa osoo sanitti seenne dura nabi Muhammad ergama Allahaatii jechuun irraa dhiifte gaa san ragaa bahuudha jechuusan Muhammad Rasulullah ergama Allahaatii ammas ragaa bahuudhaa ammas salaatuudhaa zakaa kannachuudhaa baatii hamman Allahaa hamiluudhaa baatii ramadaanaa soomanuudhaa. waashanan kanarratti Islaaminaan gajjaara. maashaallah islaaminaan tu waashanan kana keessa takka hoo dhiifne islaaminaan teenya ni guutamti hin guutamtu waashanan kana keessa tokkoffaa maal jettisi ragaa bahuudha jette haqaan gabbaramaan hin jiru Allah malee jettee ragaa bahuu akkasuma mallee nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ergama Allaati jettee ragaa bahuu salaatu zakaa kennachuu maal jettisi ammas mana Allah hamiluu akkasuma baatii ramadaanaa soomuun kanarratti islaaminaan gajjaaramte waashanan kana keessa takka yoo irratti islaaminaan teenya islaaminaa jaamte hiyyaamamtu jechuudha akkasimi maashaallah gaa kanaafuu gaafiin tokkoffaadhaa kana fakkaatti gaafii itti aantutti ce'uudhaaf sagantaa teenya yeroo qusanne gaafii itti aantutti yoggaa ceenee gaafiin itti aantu akkana jetti wanti ilma namarra dirqama ta'u maali jetti waa meeqa takkaa'u maali wanni ilma namarra dirqama ta'u Afur. hayyee Afuran sun hayyee al-ilm beekuudhaa hayyee ma'rifatullahi Allaha beekuudhaa hayyee wa ma'rifatu nabiyyi isaatillee beekuudhaa wa ma'rifatu diinil islaam diin islaamaa beekuudhaa. hayyee akkasani Bismillahir rahmanir rahiim wal 'asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oiga kana duratti gaa waafuran jette waafuran suni tokkoffaa beekuudha beekuun sun immoo Allah beekuu nabiyyi isaa beekuu diin islaamaa beekuudha jettee turte lammaffaan nuun himne gamree tokkoffaan hayyee tokkoffaan hayyee diinitti nama yaamu
tokkoffaan osoo hin baranne dura moo osoo baratimoo eh ma al-ilmu beekuudha egaa beekuu jechuun kun baratu jechuudha mire dura baratu qabdaa jechuudha bar maal barattamee maal beekta allaha beekuu nabiyyi beekuu diin islaamaa beekuu ayyee maashaallah ayyee qalamaffaadhaa ammoo qalamaffaadhaa diin itti nama yaamu ayyee diin keessatti obsuu ayyee diin keessatti diin kana keessatti obsuu ayyee ragaa ni qabda waa'ee kanarratti wanni jira ragaa maal qabda ragaa rabbiin bismillaahi irrahmaani irrahiim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر يرو عصري تنقخد لكاو يرو نبي محمد أجم ينقخد لفي خسر إن الإنسان شفت المناماتو لفي خسر هونغو قصة جراني إلا الذين آمنوا أملا مالي وعملوا الصالحات إسانا دلقا غاري دلقا مالي وتواصوا بالحق إسانا قولي داما مالي وتواصوا بالصبر إسانا أبسوا ليه مالي ما شاء الله خنافو من تاتنا غيستي تقفى أما ونيل من مرة دركمته برچودا إيجا برن نبودا إيجاز بودا إيجا برن نبودا وان برن نسانيتي نما يامو قمنا وني برن نقوم مالي معلومة وفي برن معلومات إنجا برن معلومة الله برن الله ده بينا أمسي مال بينا تانسني دين إسلام ده نبي إسحاق بينا دين إسلام بينا أكسني إتانسوني مو لما فا ونيل من مرة دركمته وان برت سانيتي دلغودا وان برت سانيت دلغودا إيجا وان برت سانيت دلي دبودا أمو أمسين غروان برت سانيتي نما يامودا أمسين أفرفارتي الصبر على الأذى فيه أمانتا تنا خيستي يرو اتنما يامتو يرو أمانتا تنا خيستي أوبسو كابتا خانا رتي سورة غرتي إمام الشافعي رحمه الله لما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه سورة لكفتهم سلا سورة نمالي بوسو باتي إسانيف جيسي جيمي شافعي خانا مقايا إساني بيتاد شافعي محمد بنو إدري واه ما شاء الله سري شافعي نكس جي akkasitti osoo tana malee buusuu baate isaaniif geessi ilma namaa kanaanii geessi gama gorsaati gama akkama seeratti mul'ata amantaati osoo hin taane gama gorsaati suuraan tunuu akka jaban namaa geessi je kanaafuu wanni ilma namarra dirqama ta'u waa afuran kana barachuudha kanaafuu je gaafii itti aantutti ceena gaafiin itti aantu kana jetti gaafiin itti aantu kana jetti rabbiin maaliif ilma namaa kana uume takka rabbiin maaliif anaaf si uume وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن أني جني مؤمنتاتي في كافرتات اللي وين أمي والإنس إنسي كافرتاتي في مؤمنتات اللي وين أمي إلا ليعبدون أكنا جبرني بجد ملي خنافو المنا ما خنا ربين وين أمي إبادة شاب ومياجو خنافو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إبادة من ومياجو لغا ibadah saatiif nuumi akkan nuti gabbaru jechuudha kanaafuu waan biraa gabbaruun shirkiidha jechuudha hayyee kanas argattee jirta buugaafi ta duraa takka keessatti akkumatti lafaan sidheetiin kee malee amma tana argattee jirta hayyee gaafiin itti aantutti kennu gaafiin itti aantu kana jetti gaafiin itti aantu irra guddaa wanni Allahan itti ajajee maali tawhiida dhuga baanta توحيد يجمال توحيد يجمع إفراد الله بالعبادة ما شاء الله أيه الله بيتشا إبا جبر عن باسودا الله بيتشا إبادة عن باسودا جبر عن ججو إذا جبرتو الله مكوفة جبروك أبدا يجو هاي هم تجر تبو وني ربي قدام التججي ربي الرجوت ون الله للمنما التججي توحيد يجو غاري أيه أمس جابين التان تكنيتي irra guddoon wanni Allahan hayye amma tani amma si gaafadde irra guddoo wanni Allahan itti ajajee maali jeen si gaafadde mi akkasuma mallee irra guddoo wanni Allahan irraa dhorkee maali itti gaafeen taantu ashirku shirkiidha hayye shirkii jechuun maal shirkii jechuun
ودعوته يمته ده غير دعوته يمته ده غيري إسال لانت يمته ده ما شاء الله قالان تي جامتوتو مال جامة شركي جامة خنا بيرو قدو وانا لا نرادورك شركي انت كو قدون كو شركي إرو قدو وانا لا نرادورك شركي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله شركي نو منارارم سياسة غالقاتي هاي خنافو واني المنمرات ديركما توقع خنا توحيدا جافي gaafi meeqan si gaafadheer? Shan. Gaafi shani? Gaafi biraa ganaa yoon qopheeffadhee si dhufe akkamiin hayyamta? Ni gaafatamtaame? Wayii qofta? Hin qoftame? Namaa si daawwachuu jira beektaa kaameraa kana keessan? Warra si daawwatu kanaan bee ijoollee katanteetiitiin maal jettaan? Ijoollee katanteetiitiin maal jettaan? Qaraatii irratti qaraa jetteeni waa dhaamtaa moo meeqam jetteem ijoollee katanteetii baadan? Qaraatii irratti qaraa baraddaa. Hayyee. Baraddaa. Akkana jettaani? Baraddaa jettaan nama barateetu doktora taha, sheekha taha, ulamaa'ii taha. Akkasimi? Kanaafuu barachuu qabnaa, barnoota irra jajjabaachuu qabnaa ijoolleen akkasii. Kanaafuu haga gartee qophii biraatiin gaafii kutaa lammaffaadhaan walitti deebinutti haga sagantaa kutaa lammaffaatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Kanaafuu daawwattoota keenya kanaan nagayaan tura hanga gaafii biraa innillee naa qopheessee ani siin qophaa'ee dhufutti nagaan turaadhaa jiini salaamtaa jimmee jira kanan. Daawwattoota keenya hangan gaafii lammaffaa innillee naa qopheessee anillee qopheeffadhee dhufutti nagayaan nu tura. Assalaamu alaikum ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خنافوا هنگا سقطات أنت ولد ديمون تناغان نتراس من الجنة وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو